Arri gurraandhala jaha bara 2017 akka mul'atan daawwattootaa fi hordoftoota GMN tun oduu GMN ti oduu GMN galgala kanaaf qabnu kan isinitti himu ani Lammisireeti. Afrikaan nyaataan akka if dandeessuuf milkaa'inni Itoophiyaan gama oomisha qamadiitiin galmeessitee agarsiistuudha ja'a pirezidaantiin Itoophiyaadha Taayyee Asqasillaaseen yaa'ii misoomaa jallisii fi jijjiirama qilleensaa magaalaa Finfinneetti taa'amaa jiru irratti haasawaa taasisaniin ardiin Afrikaa akka if dandeessuuf milkaa'inni Itoophiyaan gama oomisha qamadiitiin galmeessitee agarsiiftuu tokko ta'uu kan himu pirezidaantiin Riippaabilika Deemokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa obbo Taayyee Asqasillaaseen geggeessummaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin Itoophiyaan Afrikaatti ce'umsa misooma qonnaa hawaasa jiddu galeessaa godhatee dursaa akka jirtus himeeti jira. Hojiileen oomishtummaa nyaataa jijjiirama qilleensaa dandamata raawwachaa jiraachuu isii ibsanii sagantaan ashaaraa magariisaa akka fakkeenyatti kaafameeti jira. Sagantaa kanaan biqiltoonni biiliyoona 40 ol dhaabamuun uwwisa bosonaa guddisuu cinaatti misooma kuduraalee fi muduraalee lammiilee wabii midhaan nyaataa isaanii akka mirkaneeffatan dandeessisuu danda'e jechuudhaan pirezidaantii Taayyee Asqasillaaseen himeeti jira. Baatii Ramadaanatti hawaasni rakkoof saaxilaman gargaaramuun barbaachisaa ta'uu manni marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinneedhaa dhaamsa dabarseeti jira. Simannaa ji'a Ramadaanaa seenaa jiru laalchisuudhaan yaa'ii idilee lammeessaa magaalaa Finfinneetti taa'ameen sheekota ulamaawotaa fi imaamonni kan irratti hirmaatan yoo ta'u sagantichaa irratti pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaadha Sheek Haji Ibrahim Tufaadha. Hawaasni musliimaa gama maraan nageenya biyyattiitii fi tokkummaaf gahee isaanii bahuu qaban jechuudhaan ji'a Ramadaanaa dhufaa jiru simannee soomuu ka dandeenyu nageenyi yoo jiraate qofaa ka jedhu Sheek Haji Ibrahim nageenyi biyyaa akka eegamu dirqama amantichi ajaju bahachuun barbaachisaa ta'uu si yaadachiiseeti jira. Saganticha irratti Sheek Sultaan Amaan hawaasni musliimaa dhimmoota biyyaa gama siyaasaa fi diinagdeetiin hawaasummaan akkasumas nageenya biyyaa eegsisuu keessatti gahee isaanii bahachuu akka qabanis dhaameeti jira. Itti dabaluudhaanis hawaasni musliimaa akkuma barsiifata amantichaatii fi duudhaa amantichaa keessa jiruun harka qalleeyyii deeggarsa barbaadan iyyaafachuun bira dhaabbachuudhaan baatii Ramadaanaa gammachuun akka simatan taasisuu qabaas ja'aniiti jiran. Magaalaa Finfinnee keessatti namichi harroota lama daandii misoomaa koriidariif hojjetame irra oofee qarshii 5,000 adabamutu dhagayame. Taateen ganamarraa kutaa magaalaa Qiirqos aanaa sadiitti kan raawwate yoo ta'u namni dhuunfaadha kun harroota daandii koriidariif hojjetame irra oofaa akka turee fi harroonni kunneen marga cinaa daandichaarra jiru cirachaa akka turanis himameeti jira. Bu'uuruma kanaan gochi harreen daandii koriidariirra oofuu labsii qabachiisa dambii magaalattii fooyyee bahe lakkoofsa 167 waan dabree argameef namichi harroota koriidariirra oofee qarshii 5,000 adabamutu dhagahame. Qarshiin adabbiitunis waajjira faayinaansiif galii akka taatu odeeffannoo waajjiraanicharra argame ni mirkaneessa. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaalaa Finfinnee galeeti jira. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaa irratti hirmaachuudhaaf barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres ganamarraa magaalaa Finfinnee galeeti jira. Antonio Guterres wayita buufata xiyyaara idila addunyaa boolee ga'uttis itti aanaa muummee ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaatiin simannaan taasifameefiiti jira. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaan haala Afrikaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'uu dandeessisuu irratti ni mari'ata jedhamee kan eegamu hoggaa ta'u yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaan gurraandhala 8 fi 9 gaggeeffamu irratti hirmaachuudhaafis hooggantoonni biyyoota garaagaraa Finfinnee ni galuus jedhamee eegamaa jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee isinii dhiyeessinee kan gammaatti caqasaa turtanii qophiiwwan GMN afaan wajjin turtii gaarii isiniin jenna.